dhaabbate waaqayyoo fi nama ilaali. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbate waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'e mul'atedhaan. Isa nama ta'e mul'ate meediin Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessatti dabalame sun sanuu afaan Oromoo keessatti malee inni maal jedhaa? Nama isa ta'edha jedha malee isa nama ta'e mul'atu kan jedhu tokko hin jiru jechuudha. Hayyee kanaafuu inni ergame eenyudha? Inni ergame ilma Israa'elitti nama malee waaqayyo miti jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8:28 irratti maal jedha? Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii jedha. Ilma namaa kana muka irratti kan fuudhame eenyu? Yesuus akka jarri amananiiti. Kanaafuu ilma namaa kana jedhee namni kun immoo ilma namaa ta'uusaa nutti hima jechuudha. Ilma waaqayyo osoo hin taane ilma namaa kana jedhee yeroo baay'ee deddeebisee dubbata. Okay. Itti aansuudhaan naxbii shanaffaa yookiin qabxiin shanaffaadha. Ilma namaa malee kan waaqayyo kophaatti qabu eenyullee hin jirtu jechuudha. Maarqos boqonnaa 3 maal jedha? Kun muka soofticha ilma Maariyaam obboleessa Yaaqoob, Yoosef, Yahudaa fi Simoon miti. Obboleettiin isaas as nu bira jiru miti jedhanii isa maman. Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaatti ulfina hin argatu isaaniin jedhe. Kanaaf ilma Maariyaam jedhamee ilma namaa ta'uu isaati kan inni dubbate ilma Maariyaam jedhameeti jechuudha. Ilma Maariyaam jedhameeti kan dubbate jechuudha. Egaa nabiyyiin ilmi namaa kun immoo ilma namaa erga jedhame ilmi namaa kan nyaatee dhugudha. Waaqayyo silaa nyaatee dhugu Quraana keessatti nutti himeedhaa jira bakka hedduu keessatti. Kun immoo kan nyaatee dhugudha. Kan nyaatee dhugu immoo waaqa ta'uu hin danda'u waan ta'eef Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha? Mal Masiihu ibnu Maryam illaa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul وأمه صديقة كان يأكلان الطعام جد بقولنا شنفا لكوس توباتنا إيش نرتي عيسى عليه السلام أكما نبيوني كان عندنا سدوا دربني أكا موسى أكا أبراهام أكا إسحاق أكا دانيال ملك نبي وان برادة متي هاتسا وجيسيتو إني في هاتسا مو كان يأكلان الطعام نياتا نياتا أتورني جد نياتا أتورني إجا وانتي نياتا نياتو وقاية تودا هندن دوجة شورا هيا لوكاس بقولنا دقدامي أفر لكوسا أفر تامي تقرأتي أكنا جد إسان جمّنو داب راجفتشو الراكانكي أما إيو amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabdu jedheen kanarratti isaan qurxummii Waaqayyoon galateeffannaa waaqa nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifamaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqaba. Yaadota tokko Farhaan kaati kaaftee I think hubannaa dhabarraa akka ta'e hin beeku ittiin qophoofne ta'uu hin beeku akkanumaan kaaftee waan baay'ee tokkoffa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti raajiidha kan jette namichi jalqaba namicha sanii jedhe marsaa jalqaba irra lakkoofsa 13 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti namichaa Yesuus jedhamu san jedhe. Marsaa lammaffaa irratti ammoo raajii jedhe. Marsaa sadaffaa irratti ammoo ilma Waaqayyoo jedhee gombifamee sagadeef. Isa kana ammoo lakkoofsa 35 argachuu dandeenya. Kun adeemsa namichi hubataa dhufe. Inni sun eenyu inni jennaan ana kasii wajjin dhaabataa jennaani gombifamee sagadeefi jedha. Sagada fudhatee jechuudha. Hubannaa namichaa dabalaa deema. Kabiraan ammoo waa'ee Alaazarii kaafte. Hojii ergamootaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11. Wanti ati dagatte asitti illee lakkoofsa 4 irratti yeroo madura dhaquyyuu lakkoofsa 4 irra maal jedhee ture dubbiin kun du'aan isa kageessu yookaan ammoo akka inni du'ee hafuufi miti jedhe. Duuma akkas jedhee dubbatee deeme. Achi dhaqee wanti kadhateef garuu akka ati naa kadhattu namoonni haa beekaniifi jedhe. Duruma lakkoofsa 4 irra fakkeenyaaf kana dogongora ati dubbatte waa'ee Alaazarii irra kaasuu waan barbaadeef. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuufi miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuu fi ilmi Waaqayyoo akka ittiin ulfina argatuuf jedhe. Amma kaawwan baay'ee cadhiftee uumanamummaa qofa dubbatte waan ta'eef sanni irratti ibsa baay'een kennu irratti illee baay'een dubbadhu kallattiidhaan gara yaada kiyyaatti hin deebi'a. Macaafa qulqulluuraa jechuudha. Pooyintiin marii kennaa kan guyyaadhaa Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Kana qalbiidhaan akkana dhageettan barbaada. Sababni isaa Kiristoostu akkas jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhee akkasiin mul'atu ta'ee fi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedheen. Kanarraa kan ka'e wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhuu jedhee gaafate. Gaafii atamma naa deebifte kana keessaa tokko ammoo isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha, kaan inni Eeliyaasii, kaan inni Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokko jedhanii. Dubbiin amma isin jettan barumsi musliimotaa kanatti illee barattu kanarraa korojame. Asirraa korojamee kan warri Fariisotaa yeroo san raajota keessaa tokko jedhaniin san asii korojamee barnoota Fariisotaa keessaa tokko jechuudha kaatillee jedhaattu barumsa irraa waan fagaateen qaba. Kiristoos garuu kanaaf iddoon kennine.
Maal naan jedhu namoonni ka jedhanii feddoon kennin. Isinoo eenyu naan jettuu jedhee gaafate. Isinoo eenyu naan jettu jennaani maal jedhee deebisee Phexros ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedhee. Raajota keessaa tokko kati jette sun yaada fabrikeetii namaan ta'edha jechuudha. Kanaaf kana eenyutu si deebise jedheeni abbaa kiyya isa waaqarra jirutu kana sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii kana sitti hin himne jedheen. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti dubbiin jedhu yaada namaatii miti. Ilma waaqa jiraataati ka jedhu yaada abbaati. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Ati iskiriinii bilbila tokko fakkeenyaaf dudda duubaan iskuumaan hojjetu gara fuulduraatiin immootu hin hojjeta cinaa tokkocha ofanatti himta. Cinaa tokkocha irratti akka waa'ee Kiristoosii beektee fixxee kiriitikaalii godhaa dubbataa ture. Kiristoos garuu kutaati jettee itti dhufa. Ammatti eenyu akka inni ta'e abbaan akka beekudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni kun ilma kiyya isaan jaaladhu jedheen. Dursee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa beeyyuu jedhe iddoo biraatti dhugaan namni ofii bahu fudhatamaan qabu ka jedhu waan inni dubbateeruuf jechuudha. Amma immoo maal jedhee dhugaa yoo ofii baheyyuu dhugaan kiyya fudhatamaadha jedheen. Sorry. Yaa okay. Fudhatamaadha jedheen. Sababni isaa ani eessaa akka dhufe beekaa eessa akka dhaqu beekaa jedheen. Lakkoofsa 16 lakkoofsa 17 18 irratti seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaan nan ba'a abbaan inni na erge immoo anaaf dhugaa ba'a jedheen. Kanaaf amma Kiristoos eenyu jechuudhaaf abbaan maal jedhee ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 17 irratti abbaan maal jedheeni kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Asirra akka ture eenyu ni Phexros. Phexros immoo tokkoffaa lammaffaa Phexros boqonnaa 1:17 irratti abbaatu akkas jedhee jedha. Kanaaf abbaa caalaa ka beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti faarsaa irraa kan fudhatame jechuudha. Isa booddee bifa biraatiin ittiin deebi'a. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara amma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Kutaa badhinaan irra dubbannu keessaa tokko kana akkuma yaadaatti naa qabadha. Itti gasiqee lakkoofsa 10 irratti ataftee jiraattaa isaan garuu baduuf jiru hundumti isaanii akka uffataa moofa'u akka wayyaa'in martaa akka uffataas hin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu hoggeetti keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Hoggoonni keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Tole isa kana mootu Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ilmummaan isaa kun Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Amma dhalate ka jedhu uumama hundumaa dura lafti uumama namni uumama maaliin uumama uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jennu eenyutti dhalate ka jedhu uumama hundumaa dura ka ture abbaatti dhalate jechuudha. Abbaatti dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yeroo baay'ee akka diraamaa irratti obboloonni musliimaa hojjetan isa kanadha. Garuu mee amma roga dhageeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. In the beginning jedha Ingiliffin. Sagalichi jalqaba gaafa ture maal mul'isuu barbaadeeti? Kun waa'ee sagaleeti. Garuu uumama tokko irra maal jedha? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha asirratti. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf sagalichi jalqaba ture gaafa jennu yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi ammoo eenyuun ture? Waaqayyoon bira ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture jedhu kana ergaa Yohaannis ammoo eenyuun bira ture jedha? Bara abbaa bira ture jedha. Kanaaf abbaa bira ture jechuun inni ilmaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture ofiisaati maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaatti kan dhalate waan ta'eef. Abbaatti kan dhalate isa bira kan ture yoomirraa uumama ardiif samii dura jechuudha. Ilmummaan isaa. Kanaaf waa'ee kana ergaa Yohaannis 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti isa laallu kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isumaan ta'e jedha. Biyyi lafaa isaan ta'e yaadaan na qabadha. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine isa ilmi tokkochi eenyu irraa argatu jedha. Abbaa irraa argatu jedha. Kanaaf abbaa wajjin ture ka jennu isa kanadha. Kanaaf Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti isa jalqaba uumama ardiif samii dura ture kanatu hafuurri qulqulluu irra bu'aa jedhee obboleessi kee dubbataa ture eeyya dhugaadha qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessuudhaaf jechuudha.
Kanaaf ergamichi immoo hafuura qulqulluudhaan hafuura qulqulluu sirra bu'aa humni abbaa si golboba. Humna abbaa kana naa qabadhaa. Humni abbaa si golboba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu qulqulluu ilma waaqayyoo jedhama jedha. Inni sirraa dhalatu ilma waaqayyoo jedhama. Sababni isaa ilaala qofa humni abbaa si golboba ka jedhu naa qabadhaa. Humni abbaa ka jedhame kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti warra waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna waaqayyooti, ogummaa waaqayyooti. Kanaaf ka ishee golbobu, ka dhufee ishee golbobee guutumaan guututti ishee haguuge tokkocha ilma waaqayyoo isa jalqaba ardiif samii yookaan ammoo uumama hundumaa dura abbaa bira ture sana jechuudha. Inni kun ammoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata ka jedhame sun isa humna abbaa ka jedhame Kiristoos Yesuus isa sagalicha yookaan ammoo ilmi waaqayyoo dhufee nu gidduu buufate jedhaniidha jechuudha. Mallattoon akka inni daqiiqaan yoo na jedhee jiraate irraa dhosse waan ta'eef daqiiqaa. Tole inni kun Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Jalqaba waan hundumaati. Lakkoofsa 19 waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera jedha. Kanaaf waa'ee Kiristoos gaafa dubbannu guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos nama ta'e eeyyee. Macaafni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti yeroo gabaabaadhaaf jedha. Ilaala yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa godhe. Gonfoo guddinaa fi ulfina mataa isaarra kaa'e. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kana jechuun nama ta'e jechuudha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaaf kaatamma ibsaa turte sun inni jiru yeroo gabaabaadhaaf amma lafarratti turetti waan inni dabarseera jechuudha. Lakkoofsa 9 haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa isaarra kaa'ate. Yesuusin argina kunis ayyaana waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'e mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'e jedha. Akka ilaaluuf ta'e jedha. Kanaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kanaaf qatinatti dubbataattu hundinuu isa inni yeroo gabaabaadhaaf ta'edha jechuudha. Eeshi ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'ani inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma akka isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal godhe balleessee jedha. Kana dhakaayyoon isaa. Kanaaf ergaa Yohaannis 1:3 irratti seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e jedha mul'ate jedha. Hojii seexanaa inni jennu keessaa tokko ilmummaa isaa kan ganu kana jechuudha. Isa kana diiguudhaaf maal ta'e mul'ate jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee Yaaqoob gaafa abjuu abjote yaabbannoo hundeessaa lafa dhaabbatee caafiin isaa immoo waaqayyoon bira ga'e. Kun raajii waa'ee Yesuusiiti. Sababni isaa namaa fi waaqa kan wal qabachiisu kan walitti fidu tokkicha ilma waaqayyoo Yesuusidha jechuudha. Argitanii hin dhalate gaafa jennu eenyummaa akka abbaa qabaa waaqummaadhaan jechuudha. Masalaalii kanaan gubbaarraan eenyu waaqayyo abbaadhaan lafarrattoo Yaaqoobiin walitti kan qabatedha. Maslaaliin kun eenyuun bakka bu'a ergamoonni waaqayyoo irra ol koraa gabbu'an jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas kanatillee qara caqaftee turte. Ani abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Argitanii Kiristoos abbaa keessas nu keessas jira jechuudha. Namummaa isaatiin nu keessa waaqummaa isaatiin hoo abbaa keessa. Kanaaf namaaf waa wal quunnamsiisu jalqaba dogongortee waa dubbattee hin beeku du'aa ka'ee yeroo jedhu nyaata nyaate yaada jedhee dubbattee turte. Akka inni du'aa ka'ee ni amanta jechuudha. Asumaan afaan isi baate uduma gara amantu qaraa mormaatta. Okay gara yaada itti aanutti darbinu. Kanaaf lakkoofsa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti itti dabalee dhugumaan isinitti hima waaqa banamaa ergamoota waaqayyoo ilma namaa irra otoo ol koranii odoo gadi bu'anii arguuf jirtaa jedheen. Kanaaf Yaaqoobi maslaaliin inni dhaabatee lafaaf samii ol quunnamsiisuun eenyuun ture? Kiristoos Yesuus ture. Argitanii Yesuus ture. Ammallee isumatu Yesuusti maslaaliin sun ana jedhe. Lafaaf samii ol quunnamsiisu. Kanaaf Kiristoos isa dhalli namaa waaqayyoo walitti araaramedha jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti waaqayyo tokkocha isaan atinu jetteetta waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatu tokkocha qofadha jechuudha. Waaqummaa isaatiin namaan abbaa wajjin namummaa isaatiin immoo nama wajjin. Kanaaf liinkiin namni waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee gara abbaatti deebi'uu danda'u Kiristoosii qofa. Kanarraa horma itti cicci. Yoo Kiristoos hin taane jireenyi bara baraa hin jiru. Kun jala muramee beekamuu qaba. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti 3:15 irratti ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaadha. Inni jedha
Inni kaminni kan dubartitti irrannatu. Mataa keen burussa jedheen. Mataa keen burussa. Seexana kan mo'atu isa ilma isa dhalatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedhe. Argitanii fannoo irratti eenyutu gadi gatame? Seexanatu gadi gatame. Kanaaf warroonni fannoo morman warra garee seexanaa ta'anidha jechuudha. Lakkoofsa 32 an yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan rakkisa. Kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture dubbate jedha. Kanaaf fannoo irratti maal godhe jechuudha? Diina harka qullaa hambiseetiin jedhe jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 dubbisee gara xumuraatti fida. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni mootummaan kan waaqayyo keenyaati. Aboonis kan eenyuti? Kan masii isaati. Ta'eera hadheessutu obboloota inni ganamaaf galgala obboloota keenya hadheessu diinni maal ta'eera? Gadi gatameera jechuudha. Gadi gatameera jedha. Kanaaf inni gadi gatame kun eenyuni jechuudha? Hadheessutu obbolootaa seetan. Eessa irratti? Fannoo irratti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos. Sababni yeroo gabaabaadhaaf du'a mi'eeffatee humna du'aa isa dhala namaa irratti moo'e al takkaaf isa dhumaatiif barbadeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha ka jennu duruma waaqummaa fi namummaa kan qabu kan namaaf waaqa wal qunnamsiisu jedhame raajiidhaan kan mul'ate ka Yaaqoob argeera jechuudha. Kan diiteelii booddee badhinaatti si dhufa inni biraa immoo Kiristoosiin ala dildilli dhala namaatiif waaqa jidduutti uumame. Ulfina waaqaa keessaa kan nama baase qullaa kan nama hambise ulfinni karaa Yesuus Kiristoos qofa argama. Ulfina ati naa kennite isaanii kenneera waan jedhuuf ulfina saniin abbaa fuuldura dhaabbannaa eebbifame. Kutaa itti aanu nutti humna. Shanteera. Torbaatama irratti naaba. Asirra sii qaba. Ayyee. Otoo gara kan koolitti deebiin waan ati kakkaasti tokko tokkorraati waa irraa sii rukutee darba. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uudha waan jettu irratti waa ilma Waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiin daddabaltee kaastu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyummaa isaa kophaatti wanni inni addatti warra kaan irraati ilma Waaqayyummaa ta'e tokko hin jiru. Maaliif jennaani ilma Waaqayyoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf ergamoonni seera uumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaasuu ilaalte warra Waaqa irraa ilma Waaqayyoo kan ta'an jechuudha hin dhaamu jechuudha. Kan biraa ilma hangafaa kan ta'e Israa'eliin jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti ati immoo mooticha Waaqayyo Israa'el ilma koo isa hangafaa jechuudhaan dubbata. Israa'eliin ilma koo isa hangafaa jedha jechuudhaan. So ilmi Waaqayyo hedduudha baay'eedha. Ilmi isaa kamtee akka ta'e beeknu kanaa ilma koo hangafaa kanaa ilma koo hangafaa kun ilma koo jalqabaa jechaadhaa deema. Ilma hedduu qabaa nuus dhiqusi haaraas nuuf hin ta'u jechuudha akka macaafaatti yoo kadeemu taate. Kan biraa kan nagaa buusu hundumtuu ilma Waaqayyoo ta'e nagaa buusu taanaan sagaleen hin jiru ajamaa. Istooppi naa godhame dhiifama. Istooppi godhi. Sagalee nagaa maan jiru? Na biratti hin jira ustaaz haga sii danda'ameen piliis oduu ammallee baasaa jettee waan dubbiftu kana booddee boodallee sin gaafadhuan amma kana booddee baasaa dubbadhu rakkina hin qabu. Eshi? Mirga keetti nagaafachuun ani sa'aatii qusachuun. No. Akkasuma sa'aatii sin gaafadhu. Antaa immoo jalaa fi barbaadu waan ta'eef waan isa mukee isaa dubbachaa yeroo ati na barbaaddetti dubbadha yeroo ati na gaafattee si fida malee dirqama baasii taayimii koo jalaa fituun barbaadu taayimii fayyadamuu barbaada sun dirqamaa miti. No. Kanaan dura marii baay'ee dhageeffadheera marii isin gootan kanan booddee dhageeffadheera baay'ee isaa ragaa naa mul'isuu hin taane ammuma mul'isaa haasa'i. Kanaaf iskiriinii irraa dhagayeeti baay'ee wayi an kanaan dubbataa ture. Dirqama miti. Mul'isuu dhiisuun dirqama keeti waan hin dubbadhu irratti garuu dogongorri jiru hojjette na gaafadhu iskiriinii baasii agarsiisa. Ani iskiriinii mul'isuu dadhabee osoo hin taane waan as keessaa qabu yeroo qusachuudhaaf daddafee dubbadhaan waan kaan immoo akkasuma haasaa jechuudha. Rakkina qabu isuma dubbisaatu san mul'isa. Rakkina qabu isuma dubbisaatu san mul'isa. Maal ba mul'isa sa'aatii amma naqee bamti isaa himina jalaa fudhata maal mul'isa dirqamaa miti bara. Dirqama miti. Ani waliis hin galle dirqamaa miti. Yoo hin dadhabee. Sorry, hold on. Kanaan dura marii akkanaa Jooni wajjin illee gootanii turtanii ragaa mul'isaa haasa'iidha akkasiin jettan. Ammallee mul'isaa haasa'i. Yoo mul'isaan haasoftu ta'e yoo mul'isaan haasoftu ta'e kana booddee jechuudha. Waan ati jettuun fudhadhu. Sababni isaa jechoota baay'ee waan hin jirre dubbatatta waan ta'eef. Mul'isaa haasa'i. Akkana walii gala. This is the end. No, aggeeffadhutti beeso. Ani tokkoffaa kaaraakteriyaa keessan keewwanne waan barbaade. Ati barbaadde dubbatte dubbiin baay'een ati dubbataattu anamma haga danda'ame. Faragaagge.
Taragaagee. Taragaaggaa ofii miti illee afaan loojikii afaaniin fayyadamin ka Firaan. No. Geemii afaaniin fayyadamin. Dirqama wayinarra kaa'u jirtaa jedhaan. Dirqamni sun maaliin dirqama agarsiisuu qabdaa. Tokko ulaagaa keenya tokko hin jiru. Ulaagaan keenya agarsiisuu qabna illee wanni walii galle tokko hin jiru. Tokko jedhe. Lammaffaa dirqama agarsiisuu qabda jedhaan formaal dibeet irratti namni agarsiisuu qaba kan jedhu jiru. Garuu dirqama kan jettu yoo gaaffii nagaatee Fara'aan dubbii dubbatte kijiba fidennaan baasii agarsiisuu danda'a. Barbaadde kunoo si agarsiisuu danda'a. Malaayiktoonni akkasuma hangafa Israa'el akkasuma namni nagaa buusu hundumtuu shuutu iskiriinii godhadhutu kijibaadha Fara'aan jedhiti naan dubbadhu. Taa'imii koo qusadhaa yoo barbaadde immoo si agarsiisuu danda'an booddeer. Tole? Dhumarra na gaafadhu Farhaan waa'ee ergamootaa kan jette sana baasii agarsiisii naan jedhi qabadhuti poointii. Qabadhuti Farhaan bakka ati jette ergamoonni ilmaan Waaqayyooti kan jette. Israa'el hangafa Waaqayyooti kan jette sana ilma Waaqayyooti kan jette fidi agarsiisee dhumarra gaafadhu. Anamma waan ati dubbatu dhumarra si gaafachuu qaba. Farhaan ati sobdaa ragaa malee dubbataa attaa miti kasin jedhe dhageeffadhu. Kanaan dura situ iskiriishuutii eenyu godhadhu jedhetti bebaasee asumaanuu dubbannaa. Iskiriishuutii godhataa qopheeffadhu kanaan jedhe si inatti beekta miti. Sirraa dhagayeeti kan godhan. Fayyadami siin jedhee yaan akkaataa itti fayyadamtu sitti hime malee nagarsiisi dirqama siin hin jenne bara. It's okay. Look, ammallee haga danda'ameen jechoota iskiriin uduu mul'isaa deemte natti tolaa. An akkasitti akkuma simatu jedhe waan ta'eef amma itti fufi. Sa'aatii kan keessi qabeera. Yoo taa'imii naa kennite dhumarra baasee si agarsiisa waan dayyuu. Okay. Saniifi walumaa galatti ilmaan Waaqayyoo kan jedhaman hedduudha waan isin jedhe fakkeenyaaf namni nagaa buusullee ilmaan Waaqayyootidha. Fakkeenyaaf ati nagaa buustootaati ilmaan Waaqayyootaati jechuudha. Kan immoo Maatiyoos Wangeelaa boqonnaa 5:9 irratti maal jedha warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Eenyu warri nagaa buusan namni nagaa buusu hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. So Yesuus Kiristoos silas nagaa buusuu dhufe erga jettanii ilma Waaqayyootoo jettan anaafumaa wanti tokko namni birqee maa jedhama akka waan jedhan sanaati jechuudha. Kabraatiin Ibroota boqonnaa 1:8 irra waan jiru kaafte. Ibroota boqonnaa 1:8 irratti kadhate kaafte suni namni Ibroota barreesse suni daayireektilii irra caalaan Ibroonni barreeffame faarfannaa irraa fudhatee macaafa keessaan fudhatee akka jirutti galabbatee as kaa'e malee Yesuus Kiristoosiif miti kan Daawit dubbatedha. Inni Daawit yookiin faarfannaa keessa dubbate Yesuus Kiristoosiif hojjette immoo boqonnaa 45 lakkoofsa tokko irraa kaasnee waliin ilaaluu dandeenya. Yesuus Kiristoosiif miti achirraa akka jirutti kootishinii keessa kaa'ee fudhatee fidee as nuu kaa'e jechuudha. Kootishinii keessa wanti kaa'ame immoo wanta achitti Daawit dubbate fidee asumatti garagalchee galabbate malee koppii godhee malee waan asitti Yesuus Kiristoosiif dubbatamedha miti kan jedhu. Kabira Yohaannis tokko irra kakaaste jechuudha. Yohaannis tokko irratti kan kaaste Yesuus Kiristoos sagaleedha sagaleen sun Waaqayyoo ta'e jechuudhaaf kan kaaste. No, waan si ajabu jechuudha. NIT kan jedhu Bible Hub keessatti maal jedha? Dhumarratti sagalee jalqaba ture, sagaleen sun Waaqayyoo bira ture, sagaleen sun Waaqayyoo bira kan jedhee Amaariffaa fi Oromiifi dubbatu yookiin Ingiliffaan dubbatu NIT Hub Bible irratti maal jedha? The God was maaloo jedhe sagaleedhaas hin jedhe Waaqayyo maali? The God was the word jedhee dubbate. Waaqayyo iyyuu sagalee ture jedhe waa'ee Yesuus Kiristoos maayyuu ilaallatu. Waaqayyo dhumtu sagaleedhaa jedhee dubbate. Theos in ho logos jedhee kan dubbate. Waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha malee sagalee Waaqayyo ture yookiin sagalichis Waaqayyo ture hin jedhu. Warra eenyu fideennan afaan Giriik irraa fidee Hibruu irraa fidee si agarsiisuu danda'a. Ammoo kan kana fidee afaan Oromoo keessatti sagalichis Waaqayyo ture jedhanii sagalee sana Waaqayyo Yesuus dha jechuudha. Waaqayyo godhan malee maal jedha? Theos in ho logos jedha. Waaqayyos sagalee ture jedhee kan inni dubbitu baasii hojjette dhumarra si baasanis taa'ee kiyyaa akka finne jechuudha. Kabraa Yohaannis tokko 14 irra kan jiru kaaste tokko 14 irra sagaleen suni innuu maaloodha? Innuu immoo nu gidduutti dhufe argatee nama ta'ee kana naan jettu Yesuus Kiristoos sun erga sagalee ta'ee erga inni sagaleen sun nama ta'ee nu gidduutti mul'ate namni sun yookaan immoo maaliin akka inni ta'e booddee irra dhumarratti natti hin ta'a taa'ee kiyya fitu kanas nan dabarsa. Dhumarratti waan ati naan jettu tokko jira. Waa Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'ee wanna jedhe nyaata gaafate sana hin amantaayyuu Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatti naan jedhe. Ani waan si bira jiru dubbisa keessatti dhufe jennaan itti fayyadame irraa butee keessaa baasee dubbadhu macaafa keeyyata tokko waan ta'eef keeyyata tokko keessaati yeroo du'aa ka'ee kan jedhu yookiin immoo keeyyata du'aa sana kutee haasa'u jedhee gaafa inni du'aa ka'e sana jedhee du'aa ka'uu isaa akka macaafa keetti sitti maa jiraale quraana irraati godhataa jiru. Kana sitti mun qorataa sitti biduun godhan nama osoo hin taane Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee illee akka jedhamutti waaqa osoo hin taane nama ture nama nyaatee dhugu waan jedhu sitti agarsiisuu barbaadeen malee ani Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera jedhee amma mititi duruunnaa kiristaanummaa keessa jiru itti hin amannee jechuudha. Haa ta'uti kan biraa jaafarratti Yesuus nuti dubbataadhaa jirru kuni
سجمر jalqabarratti Yesuus kanumti jedhamu maqaa ilma namaa malee maqaa waaqayyoo miti Yesuus kan jedhamu. Maqaan kan kenname eenyuuf kan ilma namaati Yesuus kan jedhamu. Ispeeshaalii waaqayyoo bicha maqaa kenname miti. Abbaan fedhe kan itti fayyadamuu danda'u maqaa kana irratti Yesuus haa ta'u, Yeshua haa ta'u. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 7:45 irratti Yeshuwaadhaan yookiin Iyyaasuudhaan Yesuus jedhamee jira. So inni amma waaqayyo haa jennu reere. Waaqayyo haa jennuun hin jennuuni. Saniifuu Yesuusumti wanti jedhamu iyyuu maqaadhuma namaati kaxinti jammiroo jalqabumarraa kaasee Yesuus maqaa namaa malee maqaa waaqayyoodhaa miti jechuudha. So maqaa namaa ergate namni kun immoo nama maal ta'udha isin jedheera nama ofii waa gochuu hin dandeenye. Ilmi namaa gaafa waa godhu paaworii wayii uumaa isa uumeetu paaworii wayii isaa kennee paaworii sana waa dalaga malee ofii waa dalaguudhaan hin danda'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhee Yohaannis 5:30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin gochuudhaan hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan faradaa jedhe. Firdiin ani faradus qajeelaadhaa jedhe. Ofii kootiin maal gochuu hin danda'u waa tokko gochuudhaan hin danda'u jedhe. Maal jedhee anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isaan erge duukaa bu'a malee iyyuu jedhe. Kanaafuu ofii waa gochuu hin danda'u yaada isa erge duukaa bu'a. Kanaafuu wanti ofii waa gochuudhaan hin dandeenye waaqayyo ta'uu hin danda'u waaqayyo kan mataasaa danda'etti. Addunyaa kana illee uume waan hundumaa gochuu kan danda'udha jennee amanna waan ta'eef ani ofii waa gochuu hin danda'u jedhee afaan keessaa baasee nutti dirqamaatti gochuu qabda. Lakkan ilma namaati lakki dirqamaatti waaqayyo ta'uu qabda jennee harka rukunnee dibbeedhaan kan wanni irra teenye walgahii irra teenye Yesuusiif kenninuu miti kun. Kan kenninuufi miti. Tokko kabiraatti deebi'ee maal jedha Maatewos Wangeelaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasee dubbisne maal jedha. Ergasii haati ilmaan Zebedewoos ilmaan ishee wajjin gara Yesuus dhuftee waa kadhachuudhaaf miilla isaatti kuftee jedha. Adaraa nama miilla keessanitti kufe isinotoote akkam gooti. Inni immoo maal barbaadda isheedhaan jedhe namni miilla keetti kufe si kadhate jennaan laasta dhumarra bakka kadhaa isa rakkatee si kadhatu jechuudha. Maal barbaaddaa jedheen inni immoo deebisee isheedhaan jedhe. Isheen itti kuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko karaa mirga inni tokko immoo karaa bitaa kee akka ta'uuf abboomi ittiin jetteen. Eeguun jannata keessatti jechuudha tokko mirgaan tokko bitaan naa kaa'ee jettee itti himte jechuudha. Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektan jedhee nama lukatti kufeen waaqayyo argateeti biyaansi koo dhiifama gochuu fi araara gochuu fi garaa laafuu fi qaba ture. Waan kadhattan hin beektanii jedheen isheedhaan maal malee isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessa dhuguuf jiru keessaa dhuguu hin dandeessu jedhee gaafateen jennaan isaan immoo hin dandeenye jedhaniin isaanis hin fattanuu ni bar fitnaa keessa gashaniin Yesuusin inni sidaadhuun asfaraarra'ee dhiisaa jechuun if ture. Naaniif jennaan yoo dhuguu hin dandeenye jedhan bakka dhuguu hin dandeessa waan ta'eef anis mirgaa bitaa koo sin kaa'uu danda'u jechuun ture. Garuu hin dandeenye jedhanis jarri sama dhumaatti isa deemsisu jedhanii jennaaniin maal jedhanii immoo deebisee dubbii galabatee inni xoofoo koo keessaa illee dhuguuf jirtu garuu mirga koo yookiis garaa bitaa koo taa'u garuu kennuun kan koomitii jedheen. Mirgaa bitaa koo taa'uun garuu kan koomitii jedheen. Bakka jannata keessatti asii mirgaan taa'e asii immoo bitaan kaa'e jedhee ansi kaa'uun hankoo miti. Bakka ani hin danda'u aangoo koo miti aboo koo miti jedheen. Sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameetiif ta'aa jedheen. Kana dura eenyuuf qopheeffame jechuudha bitaaf mirga kaa'uun abbaa isaatiin qopheeffame waaqayyoon qopheeffame bitaa kanaan dura namaaf qophaa'ee jira jechuudha. Inni garuu har'a dhufee kana bitaadhaan kana mirgaan kaa'uudhaan naaf hin taatu naaf hin maltuu jedhe. Kanaafuu waa gochuu hin danda'u nama dhagaafa jennu nabiyyii dhagaafa jennu sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa kanarra wal darbee ati jannata galee ati immoo as galee jechuudha hin danda'u Yesuus Kiristoos. Hin danda'u. Tole kabiraati egaa namadha waan ta'eef namni immoo beekumsi isaa limitiidha waa hunda hin beeku. Waaqayyo waa hunda beekaadha. Akka kakuu moofaa keessatti illee dubbate jechuudha. Waa hunda beeka. Yesuus Kiristoos garuu waa hunda hin beeku. Wanti waa hunda hin beekne anaaf waaqayyo ta'uudhaan danda'u. Wanti waa hunda hin beekne waaqayyo godhameedha. Gabbaramuun isaaf hin maltuu jechuudha. Maarqos boqonnaa 13 irratti Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illee kan hin beekanedha. Namni tokko illee kan hin beekanedha. Malaa'iktoonni hin beekan ilmi namaas hin beekan. Guyyaadhumaa sana Yesuus Kiristoos hin beeku gade. Waaqayyo argattani guyyaadhumaa uumee ka'ee guyyaa itti nuti duunee kaanu yookaan guyyaa itti bakakkaan qabnu abbuute guyyaadhumaa kun taatu erga hin beekneeti waaqayyummaan isaa maali? Lakki inni nama foonummaa isaatti hojjettani namummaa isaatiin waaqummaa isaa keessa namummaa isaatu jiraan hin jettan yookiin namummaa isaa keessa waaqummaa isaa jiraan hin jettan. Erga namummaa isaa keessa waaqummaan jiraatee fi waaqayyo ofiitii samii fi dachii uume kun gaafa itti samii fi dachiin caccabdee ilmi namaa durraa kanarraa badee gaafa deebi'ee dhufu akkamitti wallaala waaqayyo jettanii kan yaadan hin beeku ana miti ergamoonni waaqayyo keessaa hin beeku. Banagaraachin asitti Yesuus Kiristoos
ergamoonni waaqa keessaan akka isa caalan illee ifadha jechuudha. Maal jechuudhaan akka isa caalan agarsiisa jechuudha. Maal jedhe ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illee kan hin beekani jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku hanga jedheeti beekaadhaati waaqayyoodha jenneen dirqamaan irratti feene waan inni hin dandeenye baachisuun boruu nu gaafachiisa rabbi biratti jechuudha. Waan inni hin dandeenye yoo dubban boru waaqa biratti nu gaafachiisuuf deemaa jechuudha. Kabira Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti. Boromtaas isaan Bitaaniyaadha. Egaa kun immoo dhaqee muka harbuu baala qabu tokkos fagootti ilaalee. Egaa fagootti ilaalee waaqayyo fagootti ilaalee mititi. Girdoo duubaan biyyarraati illee waaqayyo kan si keessa jiru kaawaa hunda arguuf dhaga'uu danda'udha. Biyya Bitaaniyaa keessatti osoo karaa deemuuti muka harbuu tokko argeeti Yesuus Kiristoos maal jedha? Ija irraa argadhaa laata jedhee laata jedhee waaqayyo kamitti laata jedha. Laata jedhee waaqayyo hin yaadu sunumaayyuu. Maaliif jennaan beekumsi waaqayyo daayireektii qaxxataadha waan taateef qabdi jedhee dhaqee irraa fudhachuu yookaan hin qabdu jedhee dhiisee bira galuudha malee laataa jedhee shakkiidhaan waaqayyo wannan jedhu maaliif kan fayyisaa ture waaqayyoodha malee nama miti kan jechaa turtan kan du'aa kaasaa ture waaqayyoodha. Yesuus waaqadha. Yesuus takkas gochaa ture. Yesuus waaqadha. Yesuus waaqa jechaa turtani malee waan biraan dubbate. Kanaaf Yesuus waaqa ergatani waaqayyo akkamitti waaqayyo ergateeti waan tokko achitti ilaalee tilmaamuudha dadhabaa kan jedhudha. Dhaqee maal jedhe inni mukicha bira ga'ee baala malee waan tokko irraa dhabe yeroo harbuu ija itti godhatu hin turre jedhe. Yeroo sun harbuu muka itti godhatu hin turre jedhe. Waa tokko hin beekuu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa ta'uudhaa hin danda'u jechuudha. Egaa Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaa Quraana isaa keessatti maal nu jedha? Akkana jedha. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم بقولنا شل لكم سلفة كفر جارتي يرو ربي سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام يقول يا كي أنا فندونا ما تدابي وقافة تلاقيفة تجري ما جرى جناني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أتتو واقع يقول إتهاد أباك يسواك يقول رتاتي أنا سواك وداتي نجبرا جتاني ترتي يوجد قافتان ربنا لتي أني واقع يرى أنا تفت واقع يجا ترتي جراني هن جنة جرا فندرا واقع يرى بتي أنا هن جنة Meja de roja dan bahkan itu jadi utara sana di waka yoga jadi hinjen jadi aku nak main apa hinjen ne aku Bible kisah tiga jadi Quran kisah tiga di waka yoga jadi aku main dupan ne gak mau mundur lebih dari apa tu ani hinjen ne ni jadi Rabbi Subhanahu Wa Taala ne pada Subhanak ya Rabbi atikul kullofte ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq wa anna fi mal jechuni wa aqum manna fi mal wa anna mal naman wa ta jechuni atikana raqul kullofte ani hinjen kana raqul kullu da jadi nille na fi malu je in kuntu qultuhu faqad alimta Yolle jedhe ani jedhete ati dhugumaan hin beekta yaa Rabbi argaadha ati kan fagoon beekta addunyaa irratti kan hin jenne sirriitti beekaadha kanaafuu ati hin beekta jedheen waan lubbuu kiyya keessa jirtu hin beekta yookaan waan hin jedhe miti wala a'lamu maa fi nafsi kani asitti sirriitti badhaa wanti hin fideef Yesuus waan beeku gaafa isin hin jedhu ani garuu waan lubbuu kiyya keessa jiru waan ati yaaddu waan ati gochuuf deemtu hin beekuu jedhe macaafa qofaa Qur'aanis hin beeku Yesuus Kiristoos nu jedheen time waan ganaa ta'uudhaaf jiru waan Rabbi keessa jiru waan Rabbi yaadaa jiru waan Rabbi gochuudhaaf deemu hin beeku jedhee Qur'aana keessatti dinsiin jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kan waa hin beekne ta'uu isaatii limitiidha beekumsi isaa limitiidha. Waan akkana biyyoonni beekanii beekuu danda'a garuu beekumsi isaa limitiidha malee unlimited miti. Beekumsi Waaqayyo immoo unlimitedidha isiniin jechuudhaan barbaada. Egaa Iisaa alayhi salaam gaafa guyyaadhumaa kana kan dhufu deebi'ee kan Yesuus Kiristoos irratti nuuf fannifamee nuuf jedhee adeemamee maaloo ta'e jedhu dhufee shim godhee jechuudha. Hadiisa Sahih Bukhaarii 2222 irratti ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wa salaamuhu alayhi maal jedhan walladhi nafsi biyadihi la yushikunna an yanzila fiikum ibn Maryam hakaman muqsita. Iisaa alayhi salaam gidduu keessanitti deebi'ee hin dhufa biyya kana irratti yeroon biyyitti wal miitee jette miidhaa uummanni wal miite kanaaf addunyaa kana maal godha adliidhaan astadaadara yookaan ni bulchaa jiran garuu fayaksiru saliiba jedhan kanarra Yesuus Kiristoos gooftaa Waaqayyoo keenya irratti nu fannifame jedhan caccabsee lafa kaa'aa jedhan taada Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame yoo ta'e maal gochaa caccabsee lafarra kaa'aa ofiyootti fannifamee wanna jedhe baadhaan aduu qabu akka jarjedha ittoo satu fuudhee deeme jechuudha. Kan biraa nisaa boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti warri ahlul kitaabota kiristaanota nu mormaa jiranii kun osoo lubbuudhaan jiraatanii gaafsana Yesuus Kiristoos otoo inni dhufee ka'ee utuu inni hin du'in deebi'ee itti amanuudha Rabbi Subhaanahu wa Ta'ala. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. عيسى عليه السلام بيبي قابل أهل الكتاب كريستيانون في يهودا وصو إستنا منيني نفني تمنو نبي جمّا ستمنني نمما ستمنني هن جو ملء وتو ستنا منيني هن جو أني جد. تول عيسى عليه السلام إيه دبيرو فدو جرا إيه القرآن دبير كفيدو نتما. قرو دبيرو فدو أمساكوني
kana qofa iyyuu miti macaafa jarri keessaatti filatanii sakaan kan barbaadan keessaa filatanii dhiisan malee Ciisaa alayhi salaam deebi'ee akka turu Izraa lamaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti olaallee ilmi kiyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa waggaa 400 jiraate booddee hindu'a warri lubbuudhaan jiraatan hundi isaaniiyyuu hinduu jedhee dubbata. Garuu macaafa kana Itoophiyaan hin fudhattu. Macaafa kana qaanonaa keessa godhanii fudhatanii maaliif jennaan keessaa filatanii kan Yesuus Kiristoos hin fannifamne Nabi Muhammad hin ergama. Yesuus hindu'a kan jedhu keessaa filatanii ofii isaaniitiin dhiyaa gubaa irra ta'anii yookaan walga'ii irratti filatanii macaafa barbaadan macaafa san dhugaa dubbatu immoo gatanii jechuudha. Saniif Ciisaa alayhi salaam deebi'ee akka du'u macaafonni gariillee warri seenaa taarika Qur'aana duraallee ragaanii bahu jechuudha. Utuma akka taarikaati jenne macaafni isaanii taarikuma illee seenaadha illee utuu jenneen ragaanii bahu jechuudha. Kan biraa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti maal jedha Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa hayyisii dhaabu dhaaba tokkoon hin jiru. Bareed. All right. Tole kaameraa ajjeesti godhadhaa. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf kallattii kanniin waan dubbatu seene baay'ee elementary raasofte qoda daqiiqaa jalqabsiisate waa hundaafu jalqabsiisi riiseet godhaa anillee jalqabsiifadha. Okay, tole wantoota tokko tokko ati jette irra jechuu jalqaba. Wangeela Yohaannis waa'ee NIV yaadaan qabadhu. NIV ragaa kenna jette san yaadaan qabadhu. NIV hin kennita waan ta'eefis. Kabiraa. NIV jedhee itti fufayye. Okay. Du'ee macaafa qulqulluu keessatti ilma ka jedhu ilmaan ka jedhu jechoota garagaraati. Wangeela Yohaannis Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha jechumatti jettu. 15 irraa immoo garuu maal jedha? Hafuurri isin fudhattan kun hafuura ilmummaatti guddifachuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jala isin deebisuu miti jedha. Hafuura kana Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 maal jedhee dubbata? Abbaa jennee akkasuma amannuuf hafuura ilma isaa fudhanne jedha. Waan isin ajaa'ibeen dhibne warra kakuu moofa haarawaa qofa miti. Warri kakuu moofa iyyuu kan isaan fudhatan hafuura Yesuusiiti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 10 fi 11 irraa dubbifadha. Hafuurri Yesuus inni isaan keessa ture jedha. Kanaaf Israa'el ilma hangafaa haa ta'u, Addaamiin haa ta'u, dhala namaa kamuu haa ta'u, ilmaan Waaqayyoo ka jedhamu hafuura ilma isaa yoo fudhatedha. Hafuura ilma isaa kakuu moofaallee kakuu haarawaallee. Warri hafuura ilma isaan fudhanne ilmaan Waaqayyoon jedhamu. Yoo ilma Waaqayyoo amante qofaan kan ilma Waaqayyoo jedhamu. Fakkeenyaaf raajonni gaaf jedhee dubbatu raajota ka jedhu hunduma warra kakuu moofaa keessatti dubbii kana barreessan hundinuu hafuura Yesuusiitiin geggeeffaman jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa. Inni biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30. Anumna kiyyaa uumaa gochuu hin danda'u. 22 irraa garuu maal jedha? Abbaan firdii hundumaa dabarsee ilma isaatti kenneera jedha. Abbaan nama tokkotti illee maal hin godhu? In faradu. Kanaaf firdiin inni faradu abbaatti garbee miti. Firdiin inni faradu ka abbaa faradu urjiin tokko. Kanaaf an kophaa kiyyatti gargar bahee wamaa gochuu hin danda'u miti dubbiin. Kan inni jedhu dhimma firdii wajjin wal qabateedha. Sababni isaa saabjektiin dhimma firdiiti waan ta'eef. Jajimentiin kan abbaatii fi kan ilmaa tokko waan ta'eef abbaatti gargar bahee murteen inni murteessu tokko illee hin jiru. Kana ragaa argachuu barbaadan Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irratti kan koo hundinuu kan keetii kan kee hundinuu kan kooti jedha. Beekumsa ta'ee waan biraa ta'e jechuudha. Gaggabaabsee dubbadhee gara yaada kootti deebi'uu waan barbaadeef. Ka biraa gara mirgaaf gara bitaa kaa'ii ka jedhu mootummaa kan keetiiti. Mootummaa kan kee jennaan jennata jedhani. Macaafa qulqulluu keessatti mootummaa jechi jedhu jechuu hiikaa garagaraatiin kan hiikameeru. Fakkeenyaaf maal jedha Kiristoos? Mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jirti jedheen. Isinirraa fudhamtee gara biraatiif kennamti. Kana jechuun mootummaa samii jechuu miti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun dhugaan irra dhaabate. Mootummaan kun eessatti hundaa'e? Fannoo irratti. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti aboon aangoon hundinuu ka'ee nu ta'eera jedha. Kan Waaqayyootii fi kan masii isaa ta'eera jedha. Kun eessatti? Fannoo irratti. Kanaaf haadhattiin ka gaafatte fannoo irratti ka jedhudha. Kanaaf fannoo irratti mirgaaf bita taa'uu wama kadhattuyyuu hin beektuudha dubartittiidhaan ka jedheen. Kanaaf kun kan jalqaba kaayameefidha. Kan ni jedhe ilma badiisaa malee jedhe iddoo biraatti malee as keessa akka bade tokko iyyuu hin jiru jedhe mootummaa kan kee ka jedhe mootummaa Waaqayyoo akkuma isin hin jedhe mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jirti mootummaa Waaqayyoo jedha bifa garaagaraatiin ibsaa ture. Mootummaa Waaqayyoo kontekstii inni jiruun lafarra dhaabatee ka jiru mana samiitti ka bara baraan galamu
haala irratti hundaa'een jira sa yeroo bira badhinaatti neemuu dandeenya. Kabira guyyaadhuma jecha interesting jecha baay'ee kati dubbatte. Ergamoonni illee isaa ol akka ta'an achirra maal godheera jettee eereeraa jette. Dubbi baay'ee namatti toludha. Sababni isaa Ibroota boqonnaa 2:9-7 irratti yeroo gabaabaadhaaf maalti gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha. Kanaaf kontekstii inni ittiin dubbateen kontekstii ittiin ergamoota gadi ta'e jedhuun. Kana jechuun Waaqayyo isa abbaa guutummaa waaqummaa qabu qofatu kan waa hundaa godhaadha. Kiristoosoo by the way xiyyeeffannaan guddaan as jala muruu qabdanii yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e kan jedhu sun levelii namummaatti gabbu jechuudha. Kanaaf deebiin inni deebisaa ture hundinuu qixa kanaani Kabira yeroo dhufuudha. Waan nama ajaa'ibee dhibne yeroo dhufu intala fuudhaa maal godha jette. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 15-16 irraa kana sii dubbisa. Kana baay'ee sii dubbisa. Sababni isaa jaalattee jibbitee kana roga dhaga'uu qabda waan ta'eef. Gaafa deebee dhufu Luqaas boqonnaa 9:26 irratti ulfina isaa kan abbaa isaa kan qulqulloota ergamootaatiin deebee dhufu. Luqaas boqonnaa 9:26 yaadannaa qabadhaa. Garuu kan mul'ata boqonnaa 6 15-16 sii dubbisa. Akkana jedha 15 irraa. Kana booddee mootonni lafa irraa namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboon garbichi birmaduun hundinuu holqa keessatti kattaa tulloota gidduutti dhokatan. Tullootaa fi kattaawwan waammatanii nu irratti jigaa fuula isa teessoo irra taa'u dura dheekkamsa hoolichaa dura nu dhossaa jedhu. Kanaaf dheekkamsa isaa jira na dhossaa jedhu. Sababni isaa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha obboloota kiyya guyyaa san jalaa Waaqayyo isaa baasu. Kana booddee inni seera malee jiraatu. Suni mul'ata jedha. Inni seera malee jiraatu mul'ata jedha. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessa ba'uun isa barbadeessaa mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa ajjeesa jedha. Mul'inatti deebi'ee dhufuun isaa ulfina guutuudhaan deebi'ee dhufa. Gaafa ulfina guutuudhaan dhufu eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Gaarana najjigii dhagaa kana naggaragalidha. Boo'ichi jiru jechuudha. Boo'icha san jalaa Waaqayyo si haa baasu. Sababni marii kennaallee sillee haa ta'u namoota uduun beekin gara dukkana kanaa deemaa jiraniif waamicha jaalalaa godhuudha jechuudha. Tole gara kakuu moofaattiin si deebi'a. Waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa si dubbadhu waa'ee namummaa isaa atuu dubbatteetta. Waa'ee namummaa isaa beela'uu isaa akka inni akka namummaatti ka beekaallee akkan turre akka inni abbaa isaa kadhataa ture ati nu jetteetta kana. Kanaanillee waan jedhu qabu. Sababni isaa guutummaa waaqummaa namummaa keessa gaafa jennu waaqummatu waa hojjetee oduu hin taane namummatu haguuge wanti inni beela'ee dheebotee kan inni waa hundaa godhate namummaadha. Eeruu ati jette hunduma isaa walitti qabee aan jecha takkatti qofaan namummaadha kan jedhuun walitti qabaa. Kati hin beekne garuu kan sitti himu waa'ee waaqummaa isaatii fi isa yoo hin beekne badiisa si dhufuuf jedhu jedha akka ati baatuuf kan sitti himu jechuudha. Okay, Isaayyaas boqonnaa 9 isarratti illee ibsa wayii kennitu booda yoo ati kennitu yeroo arganna walitti deemna waan ta'eef anama dubbadheetuma darba. Mucaan nuuf dhalateera ilmi nuuf kennameera underlines ilmi nuuf kennameera mul'ata boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 ilmi nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaas gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa jedhama. Yeroo barbaachisa kana diiteelii Giriikiin booda gaafii sirra waan kaaftuuf itti deebina hosan. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuman qabu. Inni teessoo daawwitii fi mootummaa isaarra maal godha? Irra taa'ee moo isarra jira firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma bara baraatti isan eegaa hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kanan godha jedha. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee nuuf illee kennu. Okay, isa kana mootu mul'ata Isaayyaas raajicha boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irraa warra hafan warri qomoo Yaaqoob keessaa hambaa ta'an gara Waaqayyo isa aangoo qabeessaatti maal ta'u jedha hin deebi'u jedha. Waaqayyo isa aangoo qabeessa ka jedhu boqonnaa 9 irratti isa ibsame sanadha jechuudha. Tole asuma seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra isa jirudha. 9 irra ka jiru ka fayyadame jechuudha. Waaqayyo jabaa the mighty God ichi jedhu ka fayyadame jecha Waaqayyoof fayyadamudha. Seera keessa deebii boqonnaa 10 irratti egaa Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyoolii irratti Waaqayyodha. Gooftaa gooftota Waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas inni nama waliin caalchisu jedha. Gooftaa gooftotaa ka jedhu naa qabadhu. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti uffata dhiigaan cuubame uffata maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama erga jedhee kan booda 16 irraa kana jedha. Uffata isaa irra gudeeda isaa irrattis maqaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa jedhutu irratti barreeffamee jira. Gooftaa gooftotaa ka jedhu isa keessa deebii irratti Waaqayyoof fayyadame Kiristoos illee exactly gooftaa gooftotaa mootii moototaa jedhameera. Kun waan nama ajaa'ibee dhimma immoo uduunni dhalanne kan dubbatamanidha jechuudha. Inni kun raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti
Kanaaf waaqayyo ofii isaatii milkita isiniif hin kenna kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaan isaas Amaanu'eel jettee moggaafti jedha. Amaanu'eel jechuun hiikkaan isaa waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedha. Kanaaf waaqayyo nu wajjin jiraan eessatti jedhame inni kun Maatiyos boqonnaa 1:22-23 irratti kun hundinuu inni waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbatee akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kun durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaan isaas Amaanu'eel jedhamee hin moggaasu jedhe. Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedha. Kanaaf kakuun haaroftillee Maatiyos boqonnaan 1:22-23 kana fayyadameera. Isa kana moo wangeela Yohaannis 1:14 irratti nu gidduu buufate jedhee fayyadama jechuudha. Isaan maqara Amaanu'eel jechuun waaqayyo nu wajjin jira kan jedhame sun Kiristoos isa nu wajjin jirutu waaqayyo nu wajjin jira jedhama jechuudha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate isin gidduu akka buufadhuun mana qulqullummaa koonaa ijaaraa isa kakuu moofaa keessatti jedhee ture wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Tole. Inni biraan mootu macaafa Mikiyaas boqonnaa 5:2 ati immoo yaa mandara Betaaliyem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Eenyuun kammoo? Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ka'a. Hundeen isaas isa keessaa ba'uuf jiru kun kan bara durdurii kan bara baraati jedha. Hundee jechuun inni isarraa kan maal godhedha jechuudha. Isarraa kan latedha jechuudha. Hundee jechuun. Iddoo biraan Zakkaariyaas keessatti latii jedhama Kiristoos. Kana jechuun irraa dhalate ka jedhu mul'isuuf jechuudha. Latii ka jedhamu irraa dhalate ka jedhu mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaaf hundeen isaa kan bara duriitii jedha. Isa kana naa qaban. Raajii Ambaaqoom boqonnaa 1:12 irraa akkana jedhe Ambaaqoom 1:12 irraa. Aan Ambaaqoom immoo yaa waaqayyo ati kan duriiti. Dimitire yaa waaqayyo ko yaa isa qulqullu ati hin duutu ati kattaa keenya isa kan firdiif kaafte adabaafis isa dhaabde jedha. Kanaaf ati hin duutu ka jedhu tokkoffaa Ximooteos boqonnaa 6:16 irratti isa malee womaatti dhaachuu kan dandeenye abbaa akka ta'e yeroo dubbatu Kiristoos ammoo isa keessaa kan ba'e kan isarraa dhufe latii ka jedhamee waamame isa akka ta'e lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf hundeen isaa oduu ardiif samiin hin uumamin uumama ardiif samii dura dhalate ka jedhu sun exactly asittillee ifa bayeetiin jedha jechuudha. Maatiyos boqonnaa 2:6 irratti ati yaa Betaaliyem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddaa Yihuudoota hundumaa irraa hin xinnaatta. Si keessaa kan moo tokko saba kee Israa'eliif kan bulchu hin ba'a. Bulchaa gaafa jennu isa lafa kana irratti aangoo fayyadamee humna waraanaa fayyadamee isa mootota lafaa gaggaragalchee akka fakkeenyaaf ati yoo nabiyyi jettee fudhatta baay'ee san keessa deemuun barbaadu humnaan lolaan kan fayyadame duntaan Kiristoos kan inni fayyadame mootummaan kiyya kan lafa kanaatiin ni jedhe sirna mootummaa samiiti inni lafa kanarra akka dhaabe. Kanaaf maal jedhee dubbata tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 irratti gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe jedha nu harkise jedha. Kanaaf nuti garam jira mootummaa ilma isaa keessa jirra mootummaa Yesuus Kiristoos keessa. Tariiti kana oduu macaafa qulqulluu irraa kan iskiriishuutii godhe duntaane asirraa isinii baasa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 irra yaada jiru naa laala akka asirraa argitaniif. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha jedha? Amanamaadha jedha. Inni Qolaasiyaas 1:13 irratti mootummaa ilma isaa jedhama jechuudha. Okay, inni biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 7:42 irraa macaafchi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Betaaliyem keessaan kaa jedhee inni dubbate kanaan jala cufnee bira darbine jechuudha. Faarsaa 202 akkuma tu dubbatte faarsaa keessatti raajii baay'eetu irra deebi'ee dubbatameera. Bara duriitii ati hundee lafaa in keesse bantiiwwan waaqaas hojii harka keetiiti. Isaan baduuf jiru ati garuu haftee jiraatta. Isaan hundinuu akka uffataa hin ciccitu. Ati akka uffataa baaftee isaan hin gatta. Isaan hin dhidhimu jedha. Kanammoo Ibroota keessatti akkuma jedha obboleessi kiyyayyuu beekeera asirraa akka fudhatame lakkoofsa 11 irraa Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa ati haftee jiraatta jedha. Inni amma faarsaa keessaa kun eenyu fayyadama jechuudha. Kallattiidhaan Kiristoosiin ripirezentii godheetiin jira jechuudha. In jiraatta. Isaan garuu badu hundumti isaanii akka uffataan moofa'u akka wayyaas hin marta akka uffataas hin geeddaramu. Kanaaf Kiristoos yeroo du'eetiin jedhellee foon isaa maaliin argu jedha. Sigaa mabasbasiin aayimna. Jedhee kan inni dubbate akka mannaan guyyaa jimaataa hin kennama guyyaa sanbataa hin alaa'u. Kanaaf Kiristoosis guyyaa sanbataa lafa jala yeroo turetti sigaa mabasbasiin alaayyemii isa jennudha jechuudha. Okay, daqiiqa kiyya laalaa deemaara. Baay'ee gaariidha.
Inni biraan immoo Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota wajjin ilma namaa kan fakkaatu kana rogannaa qabadha. Kan fakkaatu duumessa wajjin dhufuufin halkan mul'ataan nan arge yemmus inni gara isa baay'ee dheeraa jiraatetti gara abbaatti jechuudha. Lakkoofsa 9 fi 10 yeroo dubbiftan abbaa jechuudha. 14 irraa warri saba garagaraa warri gosa garagaraa warri afaan garagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif. Isa kanallee booddeetti dhufnaa hiikaa isaa wajjin jechuudha. Waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname gooftummaan isaas kan hin darbine inni gooftummaa bara baraati mootummaan isaas isa balleeffamuu miti jedha. Haleluuyaa. Kanaaf guutummaan isaa kakuu moofarraa jalqabee amma kakuu haarawaatti waaqummaan isaa kan yeroo Maariyaamiin irraa dhalateen jalqabee miti jechuudha. Rakkinni jiru atammallee kan itti maattu kan obboloota kan keetitti illee deddeebitee itti maattu waaqummaan isaa yookaan immoo isuma namummaa ta'ee Maariyaamiin irraa dhalateedha. Sababni isaa achumatti daangooftu waan ta'eef. Garuu siifillee haa ta'u obboloota biraatiif waamichi nuti dhiyeessinu Kiristoos Maariyaamiin irraa dhalachuutti hin daangeffamu. Daqiiqaa booda naaf ittiin xumura kanneen daqiiqaa waan gachuu hin barbaannee fi kanaaf Kiristoos eessa abbaa wajjin ture ilma waaqayyootitu dhufee foon uffate. Abbaa irraa dhalate gaafa jennu waaqummaa akka abbaa qaba. Maariyaamiin irraa dhalate gaafa jennu immoo eenyummaa namummaa akka Maariyaamii qaba. Kammoo ati naa ibsaa turte hundinuu wanta akkatti waan sawwaramuu qabu. Nama ka jetteen eeyya beeleera, eeyya kana ta'eera. Paartiin ati sitti maaru garuu waaqummaa isaatu seelaa dhokateera. Yoo isan beenneen baddaadha waaqayyo gara ofiitti si adeemfatu itti fufi dhuunfi xumureera. Ayyee galatoomii daqiiqaa kiyya naa qabi. Soddomarratti haa gahu inshaallah. Soddomarra hojii